مستر دروغبا بنتو ريت خنتي بنتو سن تيسا بنتمو تيسا قلفت تعبدي بنتمو تعبدي قلفت تنبنو ديمتمو تنب قلفت قلفي مال بنو ديمتي هيكا قلفي داتيس والربين فجعت نمني فجعسو دنديون جرو تربي متى ولك أبي نمني فجعسو دنديون تربين فجعسيس نمني ولك أبون دنديون قلفين تكا تزكون ناخد نيني جلتي لغا قلفين سن زكو بنتمو أنا بنتمو جوادي بنتي قلفين تويتي وين بنان سما بنو ديمت وانت كسنجرت دبينا كخنا إن شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن جالتم توتا خبجم توتا إلمان أرومو مرتغي سنو سلامني خينيغا لفا يبتنتي إلمان أرومو كمسلمة كم كريستانا لفا يبتنتي إسناقا أو سنجي جادا الرمامين دي بي جراغاي الحمد لله بغغرتي نجيك أباتني يارو خنا إكتن سنجي جا وني نبي دي وني نولباسي بنتو لما مكنتي ما من مسكينة أكو ما أبدو يتشاجروا فيديو ما إسان قد إسان كهت نركيه فيديو أبدي خيتي باري تربط بلتي سنبكاون جيني يتشاجر أبدي صدقي يا بكان جيني جيه تربط بلتي أبيتين من أكسجين داوتي وسبتال الديبسي وقايني بعد سيلم قوت تتشخ حسابها سودا ديما ايه جي إما قرتي مامي إرتي أبدي في إكرامي bilqiisa mamaarreettanis gartee waliin ta'anii haasoo gabaabaa tokko godhanii haasoo sanirratti egaa eenyummaa namaa namni ilmi namaa gartee qaama magarfachuu bira hin jirtu jaan ilmi namaa kabajaadha qaba. Rabbi gartee kabajaa nurraan fuudhini wakarramnaa banii aadama yaa rabbiillee ilmaan banii aadam kana ni guddifni ni kabanye sadarkaadatti goone jechuudha. Kabaja qaba namni kun akkasumatti gartee namni lafee magarfachuudhaa miti eenyummaa isaatiin boona. Kennaa waaqni gartee rabbiin ganama isaa kanne uumama gartee bareecha rabbi isa uume san faarfata. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbi gartee taqamnus gartee nurraan fuudhee ni gubbarraan nu haa ta'u. Waa'ee maammee irratti maammeen dhimmi gartee maammee dhaabaa jiru dhimma gartee namni tokko namaaf dhaabbatu dhimma gartee namni tokko namoomaaf namaaf dhaabbachuun dirqama nama godhuutu nama dhaaba. Anillee wanni dhaabaa jiru bakka tana amaanaa haati tiyya ilmoon tiyya sitti amaanaadha naan jette san. Amaanaan haadha abbaadhaa hangam takka jabduu akka taate ni beektan. Amaanaa san firraa guutuudha. Roga kamiinuu taanaan irratti tattaaffatee waan san akka milkaa'u akka galma gahu godha. Miidhaa nam tokkootiin alatti osoo nam tokko miidhin wanna san furuu danda'uudha jechuudha. Irra aanuu danda'u. Suniif maammeen baatii torbattis shanittis jaattis haa dhalatu. Alhamdulillah rabbiin uume dachii tanarra na fide garuu hangaan jiru maqaa bareedaa hojii bareedduu waan gaarii hojjechuudha narraa eegama. Milkii gartee waan addunyaa akhirattis na milkeessa. Sunirraa maammee ganaa gartee hadaanaa geessinaa. Abdii attam kun jarri sadeenuu jechuudha. Abdii fi dhalaaleen lamaanis warra gartee bultii isaanii diigee ala deddeemaa jiru. Abdiis arra obboleettii tiyya dhiisee ilmaan saadhaa nama harka dhiisee sababaa isaatiin kanii fi ilmaan san bakka san dhaqan jechuu bakka san dhaabbatan rakkoo inni uume miidiyaarra taa'ee xarragga odoo ilmaan sanuun baraari odoo ilmaan sanuu maal nyaatanii dhugu jiran akkami oolanii bulu jiranii odoon beeyin. Ati bar waa silaa gartee nama dhaluu qabuu miti. Nama abbaa ta'uu miti. Namni abbaa ta'u. Nama safuu beeku. Nama gartee kabajaa qabu. Nama namooma qabu. Nama gartee amantiis eeggatu. Suni sana jechuudha.
kana abdi jechuun ikraameenis akkasumatti ilmaan sii dhiibtee ala gartee lalleefaa jirti kunoo. Gurbaan maammee jedhanis gartee baay'ee torba dhalasisan. Obboleettii isaa fuudhee bajjaatiti jechuudha asirraa. Soddaqaa baay'ee torba dhalate. Aboo meerii torba dhalate gurbaani. Bakka hangatee dhalatanii bakka osoo gartee bakka hin gahin. Ayee namni baay'ee torba dhalate. Asii fuudhee jaartii ija fuudhee gartee jawaatee geessee jechuudha. Obboleettii isaa. Obboleettii isaa saneen. Maqaaf jaartii jaamtee achi geessee jechuudha. Maaliif geesse osoo? Fuudhee ilmaan kiyya bira achi geessanii haa ilmaan kiyyaan waliin garsiin jechuudha. Uummanni sana wayi uummata. Fuudhanii ashangullitti kuni bilaali bar. Kuni faraan. Dhalaaleen lamaanuu gartee abdii wajjin jechuudha. Warra bultii isaanii facaasee bultii wallaalee ala yaa'u jiru. Warra dhiiraaf kabajaa hin qabne, warra dhiiraaf bakka hin qabne, warra jaarsa qabachuu hin dandeenye, warra jaalala ilmoo hin qabne, warra gartee safuu Oromoo cabse, warra gartee diina Islaamaatiis cabse, warra gartee maatii irraa dhalateef kabajaa hin qabne. Isaan kanaa taa'ee gana maammee gartee qaruuraadha deebifnee guddifnaa. Alhamdulillah rabbiin gartee eegaan addunyaa tanarra dhufe sadarkaa kana gaheetiin jira. Alhamdulillah. Arra bakkiin dhaabbachuu jirtus bakka gartee akkamiin namni kun gartee ilmi namaa kun bakka namni namaa dhaabbachuu qabuun dhaabbachuu jira. Suniif isintu ganaa guddisaa barbaachisa. Warra akka malee guddate. Kaganaallee gartee silaa gartee diriirsuun nama dhibu jechuudha. Suni mukni tokko xiqqashaan hoggaaniif dhaaban hoggaa biqilu. Kara gartee ifii itti biqilchuu barbaachisan yoo hagamana harkiftee hoggaanii fiite yoo hagamana harkiftee hoggaanii fiite kara ati itti barbaachisanii guddata. Garuu muka guddaa gartee dhaabbatee gartee yeroo dheeraa dhaabbachuu jiru ka guddate jechuudha. As gaaddisa kanaan ashorreesse yoo kaa'u gartee gamasittiin guddisuu barbaadettee hin dandeessu. Guddisaa teessan tubate. Maqaa lammii nyaattan, maqaa diinaa nyaattan, maqaa maatii nyaattan isin. Suni akkasii obboleeyyan wanni jechaa jirtan. Akka tokko tattee akkam tattee siyalte maammeen humaan taane alhamdulillah fayya qaba. Rabbii humaan godhu rabbii eegaas, rabbii cinaa dhaabbataas. Suniif sanirraa nan sodaatin jechuufiin sin jaa. Miidhaa nam tokko miidhuudhaaf gartee bakki fadheewu taanaan nama miidhuudhaaf bakki inni an dhaquu sin jirtu. Kaayyoo sin qabu, kaayyoos qabaachaan ture fuuldurallee gartee kaayyoo qabaachuudhaaf hin ta'u. Abu Hurayraan radiyallahu anhu mana gartee Rasuulli keenya alayhi salaami mana gartee wanniidha kasadaqaadhaa jechuudha mana zakaa eegu jira. Odoo mana zakaa kana eegu jiruun namtichi tokkotti dhufee ilmaaniin gartee waan nyaachisuu dhabe ni rakkadhe jee gartee naa qicigee limmata zakaa kanarraa jechuudha. Akkasitti Abu Hurayraan ni qiceef guyya sadeeffaatis guyya lammaffaatis ti deebi'e ni qiceef guyya gartee sadaffaa oggaa inni deebi'u ni qabe abadan rasuula bira si geessu malee rabbi nan geessee rasuula dura nan dhaabin jeeqfirraa kadhate sheexaan namtichi akkasitti gadhiisuu dinnaan Abu Hurayraan booda wayin si barsiisaatii na gadhiiftaa jeen shartii baallama naaseen baallama seenee jechuudha. Akkasiin maal barsiise? Ayatul kursii barsiise. Ayatul kursii barsiisee akkasitti ilmii tana gartee Abu Hurayraan kun ilmii tana hedduudha jaalata. Ayatul kursii isarraa bare akkasitti rasuula dhaqee alayhi salaamii itti hime jechuudha. Ban namtichi tokko kana guyyaa tokkoffaatti dhufee lammaffaas dhufee sadaffaas dhufee guyyaa sadaffaa gartee waan hin qabee si bira fituu deemu akkasitti wayin si barsiise jee ayatul kursii na barsiisee jeen akkasittiin gadhiisee jettiin. Akkasii rasuulli alayhi salaamii namtichi sun shayxaanaa jeen. Inni garuu shayxaanaa innis kijibaadha jeen. Ammoo aayanni si barsiise gartee dhugaadhaa jeen. Suniif obboleeyyan keenya gaafa garii nama sharrii irraayis gartee nama gartee sharrii yaadurraayis khayrii mul'achuu ni mala.
nama gartee gaarii hojjeturraayis dogongoruun ni mala. Sun hundaafuu jechuudha. Namtichi sharrii facaasuudhaaf deemaa jechuun sirriidhaa miti. Akkasii qulfii waa'ee qulfiidhaa. Qulfiin takka tazakkoon naa kanneen jirti dhugaa. Qulfiin san zakkoo bantimoo ana bantimoo jawaadii bantii. Qulfiin tawayiiti wayiin banan. Waan hin banuu deemu san yooniin gartee kaniin fuuldura kaniin amma dubbadhu taate daandii dhaabbata karoora dhaabbata sagantaa santu bata. Hanga sagantaan san milkaa'utti qulfiin qulfuma dhugaa kan namte. Naazakkoonis gartee wanni gartee amma fakkeenyaaf zakkoo fi maammadeen dhugaa dheeyne wajji haasofni. Wanni gartee wajji haasawaa irratti gartee goone immoo sun mariidha. Mariidha goone marii goone marii kana keessatti fakkeenyaaf biitti lama ta'u wal dha'u jirtu oduma gartee rasaa isaanii wal dha'u jiranii gareen dippiloomaasii wajji teessee wajji haasawuu wama jiraati. Kuni jechuudha aalama duniyaa kanarra waan jiraate dhugaadha. Wanni irraa nama sodaachisu ni jirti. Wanni irraa nama sodaachisu gaansi hin jiru humna gartee isa duuba dhaabbattuu fi akkaataa inni gartee qindoominaan gartee guruppii ijaaree jiru namoota gartee yeroo san naannoo san to'atan waan kana kanaatu laga tokko gaadha itti beeke hanga gartee keessisiifutti dhugaa wanni kasii sammuu yoo taate malee alhamdulillah fayyaan qaba. Dhimma immoo gartee naazakkoon irratti walaasuun inshaallah yeroo fuulduraaf gartee egaa harkuu hojiidhaan harkuu teessan ta'a. Qulfiinis gartee waan isin bantu inshaallah fuulduratti harkuudhaa teessan hammeenya yaadinaa jechuufin isin jaa waan kana hundaafuu rabbiin bakka dhaabbanne malatti rabbi nu haatisu du'aa illee nu godhaadha. Deebisi dhugaa jawaadee fi Dr. Furmaateen guddaa takkaa galatoomanii kabajaa fi jaalala guddaadhaan qabaaf hedduu takkaan kabaja. Yoomiyyuu taanaan gartee akka isaan tuqaman akka isaan miidhama abbaa fadheetu hin barbaadu. Nis hin fedhuus akka miidhamanis gartee hin barbaaduus. Rabbiin gartee isaan haatisu kabajaa rabbi isaaniif haalaatu. Doktorummaa miti piroofeesarummaas rabbi siyaa kannuun siin jaa Dr. Furmaatee. Ammoo namni gartee taa'ee doktorummaa Furmaatee harkaa fuuna doktorummaa gartee Furmaateen doktoraan baradheetteeti gartee maarratti tattaphatti warreen jiru marti isaaniitu warra gartee tola ati godhuu jirtu kana gartee ooluu dadhabe warra garee shiraati waan rabbiin hin facaafne namni facaasuu danda'u hin jiru. Tarabbi mataa walitti qabe namni facaasuu hin danda'u. Tarabbiin facaasees namni walitti qabuu hin danda'u. Isintu gartee moohatoodha, isintu gartee jaboodha, isintu gartee injifatoodha. Rakkoo hedduu keessa dabartanii as geessanii rabbiin gartee isin cinaa dhaabbatu isin haa gargaaru. Fuulduraas ni mo'attan abshiraa isin hin jenna. Guddaa takka galatoomaa hedduu takka isin jaalanne isin kabajna. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu warreen gorsaa fi dhaamsanaa kan ittanis ammallee du'aayi naaf godhaadha. Inshaallah fulbana fuuldurri keenya ifa. Gidee Durooppaan kubbatti kanne kubbaa karaa itti galchanii fi akkamitti akka galchaniis hin beekan jarri. Kubbaa galchuuf teenyaa malee. Anaas dhiita fiishkaan harkaa qaba. Sirra beeynaan gartee sadarkaa san dhaqanii. Dr. Furmaatiin ammoo akkaataan gartee isa itti yaamte hammeenya isaarraa deebisuudhaaf goote hedduu takka namatti tola. Ati nama gartee jabaadha. Nama qabachuus danda'u, namaas gorsuu danda'u guddaa takka galatoomi. Jiraadhu nuuf umrii dheertuu jiraadhu hamtuun sin argin sin jaa. Akkasi jareen maafiyaan ammoo yoomiyyuu taanaan hin milkaa'anii. Shirri eenyu galma hanqisa. Haaliqni tokkichi galma hanqisa. Abadan yoomiyyuu shirri milkaa'u. Akkasi du'aayi teessan cinaa dhaabbadhaadha. Inshaallah waan haaree qabannee isinii dhiyaanna. Waan qulfii maal banuu deemti. Hiikkaa qulfiidhaatis fuuldura hojiidhaan isinii dhufna jeetti. Hedduu waa'ee qulfii kanarraayis hedduu shororkeeyinaadha.
garuu akka rabbi nu milkeessu akka rabbi gartee haala nu mijjeessu akka irra nu aansu du'aayi nu godhaan cinaa dhaabbadhaan isin jaa hanganumaan jechuudha ol ba'ee alhamdulillahi rabbil aalamiin qaceelloo rabbi nu kanne irraayis rabbi nu deebisi daandii diin nu kanne irraayis rabbi gara nu galchini tokkichummaa isaa haadha beeknus rabbi nu wallaalchisini warreen gartee daandii sirrii qabatee ittiin milkaa'u rabbi nu haa godhu isin jaa.